egaa akkuma as fuulduratti dhaggeeffattan aartistii keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Leencoo Guddinaa wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya baga gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo bareedduu fi oduu gaariillee kan baay'ee kan of keessatti qabatullee isinii qabadhee dhufee jira. Amma xumura qophii kootiitti na wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun akkasumas laayik gochuun sheeriillee sooshaal miidiyaa qabdan guutummaatti godhaan siniin jedha. Egaan waan viidiyoo kana yoo sheer gottanii akka aartistii keenya kana albama isaa guddaa kanarratti gahee guddaa akka taphatuuf beektu siniyyuu siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti sinaa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu egaa aartistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e aartist Leencoo Guddinaa kanaan dura hundumti keessan iyyuu beektu. Aartistiin keenya kun wallee garaagaraa baasuudhaan uummata bukkeetti jaallatamummaa guddaa qaba jechuudha. Keessumayyuu sirboota jaalalaa akkasii baasuudhaan uummata bukkeetti kan garaa nyaatee fi kan garaallee ija nama boosisullee hedduu isaallee baasee qaba jechuudha. Aartistiin kun wallee babaasu keessattillee wallee isaa baay'ee kan namatti toluu fi hedduu kan uummanni hundisaallee kan vaayiraalii bahee fi uummanni kan jaallatudha jechuudha. Akkuma beekamu egaa aartistiin keenya kun yeroo ammaa kana immoo wallee haaraa, wallee bareedaa, wallee baay'ee kan namatti tolullee qabatee dhufaa jira jechuudha. Walleen kunis maaliyyuu jettanii aartistiin keenya jaallatamaan kun albama sirboota qeenxee 14 of keessatti qabatullee hibboo kan jedhamu mata dureen isaa qabatee dhufaa jira jechuudha. Warroonni achi teessanii yoom dhufaa akkamii maaloo jettan eessatti dhufa kan jedhaniif immoo aartistiin keenya jaallatamaan kun albama isaa hibboo jedhu kanaan wallee isaa qabatee hunda isaa 14 walitti qabatee YouTube chaanaalii mataa isaatti dhufa jechuudha. YouTube chaanaalii mataa isaatii yoo subscribe hin goone ta'e dhaqaa subscribe godhaa. Leencoo Guddinaa yookaan LG jedheera. Aniyyuu koomentii yookaan description boxii jala isiniin ka'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya albamni isaa achirratti dhufa. Albamni isaa yoom gadhiifama warrooti jettaniif immoo hagayya 25 ji'a kana keessa jechuudha. Gaafa 25 albamni sun eebbifamee YouTube irrattis kan ba'u ta'a jechuudha. Albama kuni haqee Skylight Hoteelii magaalaa Finfinnee keessatti argamu keessatti eebbifamee ergisi immoo YouTube irra gadhiifamu jechuudha. Egaan albama isaallee bitaa isiniin jenna. Aartistii keenya dhaabannu. Aartistiin keenya kun waan guddaa hojjetee afaan Oromoo guddisuu keessatti illee hedduu waan guddaa hojjeteera jechuudha. Albama isaa kana keessa akkamittiin jira sirba jaalalaa bichaadha warroota jettaniif immoo albamni isaa kun sirboota aadaa Oromoo ibsanii fi aadaa garaagaraa kan ibsan fakkeenyaaf gaafa isiniin jedhu jaalala bichaa irratti kan hin hundoofnedha jechuudha. Daawwattoota keenya jaalala bichaa osoo hin taane kan gootaas kan maaliis wantoota garaagaraallee intarviiwudhaan gadda dhufe keessatti aartistiin keenya beeksisee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya aartistii keenya warri akka jaalalaatti akka gammachuutti akka hawwiitti eegaa jirtan koomentii jalatti lakkoofsa 33 barreessaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon qabadhe kana ture. Warroonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Akkasumas illee sheer godhaa chaanaalii qabdan illeetti akkasumas feesbuukii, teelegiraamii wantoota garaagaraa qabdanitti illee sheer godhaa. Aartistii keenya kana cina dhaabadhaan isiniin jedha. Galatooma.